Akkam. Akkam. Obbo Guutu. Guuta. Jirta. Obbo kee Guuta ganamaan. Waa malee maqaa siif maqaa. Samtii kan nu damaasu. Arakkan naguma na barbaadde. Dura shaayii buna yoo jette wayii. Obboleessa koo dhageessa. Sin barbaada jennaan hojii kiyya dhiisin. Buna kenneefi. Duwwaa godhe. Duwwaa si wayii. Sukkaara umurii deemaa jirti dhiiseera. Atis dhiise. Handuruu ashabootiin kan dhugaa. Ashaboo kan caalaa maaltu jira? Maali koo urgeessaa. Har'a saadha mana sadii wal dhabeessa. Inni garuu balleessa akka. Akkam? Toon obboleettii kunaaf bilbila tonaasaa jiru inni dhufe nama biraaf bilbilte yookiin nama biraaf si bilbile naan jedhe madaanii jedhe. Kun maal nama wallabsiisaa ree? Rakkina maalii qabate? Akkaataatti yaadnudha. Garuu kan jedhu dhuguma reebee Reebee qofa hin caccabsee lafa ishee kaa'e mata. Isa dhugaa jetta. Sababuma bilbilaati? Sababuma bilbilaati. Sababa bilbilaati. Maaliif eenyutu si bilbileetti gatii mashiin gaafateef? Gaatuma kanaaf yeroo kana keessa wal kunuunsanii waliin jiraatu malee elaaf elaameetii wajjin jiraatu malee haati mana keeti bara tokko keeti dhalakee kan sii baatu kan nyaachisi kan sii baatu kan sii nyaachisu jettee qabu akkamitti harkumti kee hin jabaa taa'ee sirmaayyoo. Namichi kun garuu sammuun isaa nagaadhaa. Kun amma nama wajjin warreessisuuf sababan ta'a. Sammuu fayyaa ta'e akkamitti waan kana hundumaa hojjeta. Amma yaadasta. Yeroo meeqa fa'aa bakka isaa harkuun beellama qabachaa jirti. Waan biraan qaban amma torbaffaa faraasaa jira kana beeku. Hojii hojjenna ammoo jaarsummaa teenyaa. Haadha manaasaa wajjin akkamitti warree bu'uurisi. Arrabu marri wanta gadhee akkamitti naasofta. Kana miti nama rakkisu. Haadha manaa kiimu haadha jechuudha haadha manaa jechuudha. Nama maaliiti yoo gorsite nama hin dhageenye hootimte nama hin dhageenye karaa gurra mirgaatiin hootimte gurra bitaatiin dhangalaasa. Gurra bitaatiin hootimte karaa gurra mirgaa dhangalaasa. Maal gootaa nama goonu dhabee. Kun kana booda haadha manaasaa reebuu miti ija haamaadhaan yoo ilaale anaa hojii gargar ba'a. Kana booda iyyuu balbala isaa namni gahu jiru ammas bar ijoollee walakkaa isaaniitti uumamteetti daa'imni jiru isaaniif jenneeti malee amma isaaf miti halkan ka'ee dhufee bara otoo otoo ciisaan ka'ee dhufee mana rurrukutee luka kotti balleesseera. Kun amaluma isaadha. Ani beeka isa waa'ee isaa jechuudha. Ani isa namanu yoomiyyuu taanaan kan seenu. Haali sammuu maal lamanu isa maal lamanu isa. Bara kanatti bara namni haadha manaasaa hojii walii galee jaalalaan wal jaalate bara itti jira. Akkamitti nama hojii wal lalu. Salphina malee. Kana keessa. Haadha warraa kijii wal laltan. Qaama tokko qaama tokko maal. Harkumti firree akkamitti Gafuma kan firree saalfatu. Maal saalfatu? Saalfii. Akkamatti iyyuu dhaggaamta. Tolchitee si nyaachiftee si obaaftee. Daa'ima kee baattee. Ciiftee daa'ima kee baattee guddiftee. Afaan kee baasheetu micha. Haadhaadhaan haadha manaa jechuun haadhaadhaan. Nama beekuun isa kana. Isa garuu inni. Nama akkasii arginu. Gurra tokko nootti himte karaa gurra bitaa dhangalaasa. Gurra mirgaa nootti himte karaa bitaa. Karaa bitaa nootti himte karaa mirgaa dhangalaasa. Namaaf fayyade. Amma maal goona ta'eeti? Isheedhumaaf isa dhumaaf. Filannoon hin jiru waan ta'eef. Ani ishee maafidha malee waa'ee isaanii abdii kuteera isa dhugaas hin Eenyumaaf iyyuu bilbiluu fi wayyaa. Atis garuu waan sitti kana booda araarsii maal akka naan jedhu. Lammatu akkana biraan geenyee jedhee akeekkachiiseera. Amma siinis waame malee. Sadhuma dhugaas hin jedhu. Amma buna kee dhugiiti. Maal akkamtiin dhugaa? Namni haadha manaasaa akkamtii firee baane? Baay'ee mana waliin. Namni wanta gara biraaf nama hojii wal lalu. Haadha manaa kee hojii akkamtii wal lalu? Ofii keetii wal lalu jira. Eenyumaaf iyyuu bilbilee fi wayyaa. Bilbiliif. Uumamuma akkamiidha? Aloo urgeessi. Tole. Nafi ani hojii. Naannoo fi eessa jira? Naannoo mun jira adduma kanaan duratti ani fayyada. Baanu maal
Leensu koo jimsaara sagantaa qabna dafii galuu qaba. Atin bilbiltu bolessa keef, atin bilbiltu firoota keef, hiriyoota keef, nuuf hin bilbiltu. Bara baraan akkas taata. Garuu sii galaa jira miti waan nuti jechaa jiru. Maal garaaf kuni? Kanaan dhagee kanaan baasa. Amma maal faayidaa qaba mataa gadi qabachuu? Waan garaa kee erga gooti booda. Dhageessa? Amma yomitti daa'ima taa'aa bultaati. Rifeensi garee lammaffaa bitti shaayita. Haadha warraa ofii ni kunuunfatu. Akka agartuu ofiitti ilaalu malee hin reebu miti, hin dhaanu miti, hin caccabsuu miti. As bara baraan daa'ima taa'aa bultaa. Namni akkamittiin haadha manaa isaa hojii warreeba. Haadha manaa ta'e haadha kee hojii immoo. Jaalallee kee hojii akkamitti warreeba. Sammuu qabda sammuu hin qabdu maati. Naaraarsaa kana booda obbolee tokko hin dubbadhu jaartii kootti naaraarsaa. Haati manaa akkamittiin nama guddaa. Ammayyuu keessa keetii ol danfaa jira bara. Lakki. Rakkina guddaa qaban. Maaltu si aarsaa dabarfadhu ka walii dabarsanii si isa argan akkan agarree isa dhagaan akkan dhageenyeetti yoo bira darban malee hundumtuu kan nama aarsu ni bubar. Maal ishiin haadha manaa akkamittiin nama aarsiti. Haadhaadhaam. Si waaqas sin eebbise bara. Kan kula guyyaa eebbisee sii kenne bara. kan keessa nama gaariidha beekan ana tokko nuyi qaban. Guyyaa tokko. Hunduma keenyaaf waaqayyo eebbise kenneera. Haadha manaa keessi qofa beekamti hin beeknaa mala ishee bara. Ishee kunuunsi jechuun jireenyi kee inni eebbifamaa. Ana siin jedhe. Anaan fakkeenya fudhadha. Obboloota waan isheen jette hundumaa tole waan sin jette hundumaa tole jedhe. Naaraarsaa ammuma naaraarsaa har'uma naaraarsaa waan lammatan dubbadhu. Maali oballeessitees bara otuma argitu bira darbuu hin dandeessaa dhageesse bira darbuu hin dandeessaa maali waan hundumaatti gaanfuree jechuu qabna. Laaguuti namni najjeessa ture yoona siidaan ishee hojjetamee ture. Saduga ati nama akkana obboleessa kwaate obboleessa keenya immoo gorsaan deebisuun dirqama keenya ati yoo didde garuu namni yookiin beekee hojjetu yookiin immoo yoo itti himte haa dhaga'u kana lachuu dadhabnaani haa du'u jedhe. La namni nama hojii wal dhabuu danda'a jechuun hojii irratti ollaa fa'aa hojii haadha manaa kee hojii garuu akkamitti wal dhabda haadha manaa haadha kee hojii otuma wal dhabbiin uumameeyyuu walii dabarfachuun jiraachuu qaba. Ani guyyaa takka sitti neerame guyyaa takka sitti maan ture sirri guyyaa takka warra eebuu miti guyyaa takka waan hamaadha wal ilaallee kana booda waaqatee eebbisee kenne kaasee waaqatee eebbisee kenne an keessa eebbisee kenne guyyaa tokko sinitti naaraarsaa kana booda dubbadhu kanuma waan an dubbadhu waan sin jettan tole jedhe hodhaa keessa deebiin qabu kanuma. Maal isa galafaa sinuftaa saddeettaffaa sinuftaa garuu haadha manaa kee kabajee yeroo hundumaa nama haadha manaa isaa kabajee hin guddatu isa dhugaas hin jedhu an eebba maatii korraan fudhadhe kanaafidha akkas guyyaa tokkotti dubbadhee haadha manaa kee kabajee siifis kun akka eebbatti fudhadhaa baay'ee dhugaa an umurii koo deemee fidan sin gorsaan jiru garuu waan jireenya kee gammachuudhaan dabarsaan jira kanaaf gammachuu immoo argatee maal barbaadu. Rabbi faagda. Facebook hojii. Maal barbaada? Leessa. Nageessu leessa. Maal tekniikii? Si waamaan jedhamu? Maal godhinaan jettaa? Maal waan godhinaan jettaa? Ati manaan bahee sin jedhu maaf manaa baatati? Maal nama kennite? Maal nama godhinaan jettaa hafechu? Maal godhinaan jettaa? Maal natti rakkinike kan manaa baatu? Maal rakkinike natti himi? Hafechu. Manaa baheedhaaf hin kashallabbee ta'amu. Manuma kana keessa waan taa'eef hojjetama namaa. Namatti himi. Lama kan dubbadhu. Kun waadaa galee miti. Waadaa galee kanarra maal dubbadhare. Galatooma garuu dhugaa. Innaan dhawu baddina harkaa jedhee lammata diidiitti gara qabatti dargate baay'ee yaadaan ture. Kolfii waan akkasii. Gara manaatti galtamoo amma nafaan adeemta margaa bira. Nan galateeffadha. Iseen mana. Sibiram. No. Nafaan adeemta waliin tokko lama jennee deebina. Maaliif waa'ee tokko margaa isa fudhannee baana dhugara har'a nas naffeera. Anas naffeera margaa dhandhee fuunee baanaa.
أرأكم كوتي بازين يا دايت قالي برد ما تستنقذ قلبك يو أصلا تفيده ما تستنقذ نياتك يا نوت فيده كفنك يا نوت فيده ما تستنقذ إنني على الفي فيده مالك جرين نياتني ثم أغني إيساني كأوان سوش على ما برباد سوش على ما برباد سولا كس دفكين فيده أكيد اسمه نكسة تايم Ambarakaraan siin gubachuu qaban. Gaafachuu maatii koo dubbisu hiriyoota koo dubbisu namaan wajjin bahee wal arguu hin danda'u jechuudha. Maatiin kee as dhufan maatiin kee abbaa fi ejjinni karaa irratti fiiguu maatii dargaggeessa sana wajjin eeguu karaa maatii. Jireenya jechuun manuma shuma kana keessatti hidhamanii as jiraachuu jechuudha. Naaf deebisni isa dhabaa. Maal na dira kini kee? Mama. Baay'ee. Maal? Apaan kee kami? Maal na kini kee? Maalin maal arga maal taatan otoo na gorsituun waa meeqanaan jechaamu Na gorsitu anaan ganamaa galgala akka gubbaatti nuti taphata sanuma ammoo isiniin isin gorsaa. dhugumamu Marga. An kana sirraanii. Kanaafi yeroo kana keessa wal kunuunsanii waliin jiraatu malee elaaf elaameetii wajjin jiraatu malee haati mana keeti bara tokko keeti dhalakee kan sii baatu kan nyaachisi kan sii baatu kan sii nyaachisu jettee qabu akkamitti harkumti kee hin jabaa taa'ee sirmaayyoo. Namichi kun garuu sammuun isaa nagaadhaa. Kun amma nama wajjin walleessisuuf sababan ta'a. Sammuu fayyaa ta'e akkamitti waan kana hundumaa hojjeta. Amma yaadasta. Yeroo meeqa fafa muka saararsuun beellama qabachaa jirti. Waan biraan qaban amma si'a torbaffaa faraasaa jira kana beekti. Nun hojii hojjenna ammoo jaarsummaa teenyaa. Haadha manaasaa wajjin akkamtiin warree buliisi. Arrabuu marrii wanta gadhee akkamtiin asoofta. Kana miti nama rakkisu. Haadha manaa kiimu haadha jechuudha haadha manaa jechuudha. Nama maaliiti yoo gorsite nama hin dhageenye hootimte nama hin dhageenye karaa gurra mirgaatiin hootimte gurra bitaatiin dhangalaasa. Gurra bitaatiin hootimte karaa gurra mirgaa dhangalaasa. Maal goota nama goonu dhabee. Kun kana booda haadha manaasaa reebuu miti ija haamaadhaan yoo ilaale anaa hojii gargar ba'a. Kana booda iyyuu balbala sana illee gahu jiru ammas bar ijoollee walakkaa isaaniitti uumamteetti daa'imni jiru isaaniif jenneeti malee amma isaaf miti halkan ka'ee dhufee bara otoo otoo ciisaan ka'ee dhufee mana rurrukutee luka kotti balleesseera. Kun amaluma isaadha. Ani beeka isa waa'ee isaa jechuudha. Ani isa namanu yoomiyyuu taanaan kan seenu. Haali sammuu maal lamannu isa maal lamannu isa. Bara kanatti bara namni haadha manaasaa hojii walii galee jaalalaan wal jaalate bara itti jira. Akkamitti nama hojii wal lalu. Salphina malee. Kana keessa. Haadha warraa kijii wal laltan. Qaama tokko bara. Qaama tokko maal. Harkumti firree akkamitti gaafuma akkam firree hin saalfatu. Maal saalfatu? Saalfii. Akkamatti iyyuu dhaggaamta. Toshitee si nyaachiftee si obaaftee. Daa'ima kee baattee. Ciiftee daa'ima kee baattee guddiftee. Afaan kee baasheetu micha. Haadhaadhaan haadha manaa jechuun haadhaadhaan. Nama beekuu isa kana. Isa garuu inni. Nama akkasii arginu. Gurra tokko nootti miti karaa gurra bitaa dhangalaasa. Gurra mirgaa. Waan jireenya kee gammachuudhaan dabarsaa jira. Kanaaf gammachuu immoo argatee maal barbaadu? Rabbii isaa galatu. Facebook hojii. Maal barbaadu? Leessa. Nageessu leessa.
Mana tekniki suaman jam. Maal godhinaan jettaa? Maal gulna jita. Ati mana ambees injin mana baadati. Mana tekniki. Maaluma godhinaan jettaa haffachu? Maal gulna jita. Mana tekniki kan mana baadu. Mana tekniki natti. Haffachu. Manaa baay'eedhaaf hin kashalabee ta'amu. Manuma kana keessa waan taa'eef hojjetama namaa. Namatti himee. Lama kan dubbadhu. Kun waadaa galee miti. Waadaa galee kanarra maal dubbadhani. Galatooma garuu dhugaa. Innaan dhawu baddina harkaa jedhee lammata diidiitti gara qabatti dargate baay'ee yaaddaan ture. Kolfii waan akkasii. Gara manaatti galtamoo amma nafaan adeemta margaa bira. Nan galateeffadha. Iseen mana. Sibiram. No. Nafaan adeemta waliin tokko lama jennee deebina. Maaliif waa'ee tokko Margaa isa fudhannee baana dhugara. Har'a nas naffeera. Anas naffeera. Margaa dhaqnee fuunee baanaa. Har'a kan kooti baasee yaadda eegalii baras. Maaltu si tangate? Qalaba kiyoo asumatti fida. Maaltu si tangate? Nyaata kee anumatti fida. Kafana kee anumatti si fida. Maaltu si tangate naanii alaatti fida? Maal jedhe? Jireenyi nyaataniituma dhuganii ciisanii ka'uu waan. Caalaa maal barbaadde? Caalaa maal barbaadde? Isa wal akkas dafqeen fidan. Akka keessa mana keessa taa'ee miti. Bara baraan siin gubachuu qaban. Haffachuun maatii koo dubbisu, hiriyoota koo dubbisu. Namaan wajjin bahee wal arguu hin danda'u jechuudha. Maatii qaban. Maaltu si aarsaa dabarfadhu ka walii dabarsanii isa argan akkan agarree isa dhagaan akkan dhageenyeetti yoo bira darban malee hundumtuu kan nama aarsu ni bubar. Maal ishiin haadha manaan akkamti nama aarsiti? Haadhaadhaam. Si waaqas na eebbisee bara. Kan kula eebbisee sii kenne bara. Kan keessa nama gaariidha beekan. Ana tokko nuun sii qaban. Guyyaa tokko. Hunduma keenyaaf waaqayyo eebbisee kenne. Haadha manaa keessi qofa beekamti hin beeknaa mala ishee bara. Ishee kunuunsite jechuun jireenyi kee inni eebbifamaa. Ana siin jedhe. Anaan fakkeenya fudhadha. Obboloota waan isheen jette hundumaa tole waan sin jette hundumaa tole jedhe. Naaraarsaa ammuma naaraarsaa har'uma naaraarsaa waan lammatan dubbadhu. Maali oballeessitees bara otuma argitu bira darbuu hin dandeessaa dhageesse bira darbuu hin dandeessaa maali waan hundumaatti gaanfuree jechuu qabna. Laaguuti namni najjeessa ture yoona siidaan ishee hojjetamee ture. Isa dhugaa ati nama akka Dhaa obboleessa kwaate obboleessa keenya immoo gorsaan deebisuun dirqama keenya. Ati yoo didde garuu namni yookiin beekee hojjetu yookiin immoo yoo itti himte haa dhaga'u kana lachuu dadhabnaani haa du'u jedhe. Laa namni nama hojii wal dhabuu danda'a jechuun hojii irratti ollaa fa'aa hojii haadha manaa kee hojii garuu akkamitti wal dhabda? Haadha manaa haadha kee hojii. Otuma wal dhabbiin uumameeyyuu walii dabarfachuun jiraachuu qaba. Ani guyyaa takka sitti neerame guyyaa takka sitti maan ture sirri guyyaa takka warri reebuu miti guyyaa takka waan hamaadha wal ilaallee. Kana booda garuu waaqatee eebbisee kenne kaasee waaqatee eebbisee kenne. An keessa eebbisee kenne. Guyyaa tokko. Sinitti naaraarsaa kana booda dubbadhu kanuma waan an dubbadhu. Waan sin jettan tole jedhe hodhaa keessa deebiin qabu kanuma. Maal isa galafaa sin dhuftaa saddeettaffaa sin dhuftaa? Garuu haadha manaa kee kabajee yeroo hundumaa nama haadha manaa isaa kabajee hin guddatu. Isa dhugaa sin jedhu. An eebba maatii korraan fudhadhe. Kanaafidha akkas guyyaa tokkotti dubbadhee haadha manaa kee kabajee siifis. Kun akka eebbatti fudhadhaa baay'ee. Dhugaa. An umurii koo deemee fidan sin gorsaan jiru garuu. Nutti mite karaa bitaa nutti mite karaa mirgaa dhangalaasaa. Namaaf jedhe. Amma maal goona ta'eeti? Sheekumaaf isa dhumaaf filannoon hin jiru waan ta'eef. Ani ishee maafidha malee waa'ee isaanii abdii kuteera isa dhugaa sin jedhu. Eenyumaaf iyyuu bilbiluu fi wayyaa. Atis garuu na waan sitti kana booda araarsii maal akka naan jedhu. Lammatu akkana biraan geenyee jedhee akeekkachiiseera. Saduma dhugaa sin jedhu saduma. Amma buna kee dhugiiti. Maal akkamtiin dhugaa? Namni haadha manaa isaa akkamtii biree baane. Baay'ee mana waliin. Namni wanta gara biraaf nama hojii wal lalaan. Haadha manaa kee hojii akkamtii wal lalaan? Ofii keetti wal lalaan jira. Eenyumaaf iyyuu bilbilee fi wayyaa. Bilbiliif. Uumamuma akkamiidha? Alors bees.
Tole. Nagaan hojii. Nan dhufna. Nuyi. Eessa jira? Naannoo mun jira adduma kanaan duratti ani fayyada. Baan maal leensu koo jimsaa sagantaa qabna dafii galuu qaba. Atin bilbiltu obboleessa keef, atin bilbiltu firoota keef, hiriyoota keef, nuuf hin bilbiltu. Bara baraan akkas taata? Garuu sii galaa jira miti waan nuti jechaa jiru. Maal garaaf kuni? Kanaan dhagee kanaan baasa. Amma maal faayidaa qaba mataa gadi qabachuu? Waan garaa kee erga gooti booda. Dhageessa? Amma yomitti daa'ima taa'aa bultaati. Rifeensi garee lammaffaa bitti shaayita. Haadha warraa ofii ni kunuunfatu. Akka agartuu ofiitti ilaalu malee hin reebu miti, hin dhaanu miti, hin caccabsuu miti. As bara baraan daa'ima taa'aa bultaa. Namni akkamittiin haadha manaa taa'aa warreeba. Haadha manaa haadha kee wajjin moo? Jaalallee kee wajjin akkamitti warreeba? Sammuu qabda sammuu hin qabdu maati. Naaraarsaa kana booda obbolee tokko hin dubbadhu jaartii kootti naaraarsaa. Haati manaa akkamitti nama guddi. Ammayyuu keessa keetii ol danfaa jira bara. Lakki. Rakkina kun. Akkam. Obbo guutu. Guutaa. Jirta. Obbo kee guutaa ganamaan. Waa malee maqaa siif maqaa. Samtii kan nu damaasu. Rakkan naguma na barbaadde. Dura shaayii buna yoo jettee wayii. Obboleessa koo dhageessa. Sin barbaada jennaan hojii kiyya ni sennu. Buna kenneefi. Duwwaa godhe. Duwwaa si wayii. Sukkaara umurii deemaa jirti dhiiseera. Adis dhiise. Handuruu ashabootiin nan dhuga. Ashaboo kan caalaa maal jira? Maali koo urgeessaa. Har'a saadha mana sochii wal dhabeera kan inni garuu balleessa akka. Akkam? Toon obboleettii kunaaf bilbila tonaasaa jirutti inni dhufe nama biraaf bilbilte yookiin nama biraaf si bilbile naan jedhe madaanii jechuudha. Kun maal nama wallabsiisa ree? Rakkina maalii qabate? Akkaataatti yaadnudha. Garuu kan jedhu dhuguma reebeemu? Reebee qofa hin caccabsee lafa ishee kaa'e mata. Isa dhugaa sababuma bilbilaati? Sababuma bilbilaati. Sababa bilbilaati. Maaliif eenyutu si bilbilee gatii mashiin gaafateef? Gaatuma.